Akkam jirtu daawwattoota keenya kun yeroo hunda sa'aatii kanatti kan isin darbu sagantaa keenya daandiif tiraafikaati. Egaa akkuma beekamu kaayyoon sagantaa keenyaa sochii geejjiba keenyaa naga qabeessa si'ataaf mijataa gochuu keessatti hojiiwwan hojjetaman keessatti nutis gumaacha mataa keenyaa gochuudhaaf sagantaa dhaabbanni irratti hojjechaa jirrudha. Haaluma kanaanis sagantaawwan kana duraa irratti yaada dhufaa jiran irraa akka hubannetti bu'aa qabeessa ta'aa dhufuu keenya akka hubannee jirra. Akkasumas yaadota adda addaa uummata irraa fudhachaa jirra waan ta'eef har'as haaluma kanaan sagantaawwan darban wajjin wal fakkaatu sagantaa haaraa qabannee isinii dhiyaanneerra. Asumarraan akka nu hordoftan isin affeerra. Sanaan duratti garuu yaadota uummata irraa ka'aa turan keessatti sagantaa kana duraa irratti hundaa'anii yaadota uummati nu kennaa turan ni jiru. Keessaa lamaan tokko yommuu kaasu yaadi tokko kallattii karaa godina Arsii keessaa namni yaada nuu kennee jira. Sunis dhimma tajaajila geejjiba uummataa wajjin wal qabatee sagantaa darbine keessatti bakka adda addaatti taarifni konkolaataa wajjin geejjiba wajjin wal qabatee hin eegamu. Akkasumas konkolaataan tokko humna isheetii ol feetii. Kun immoo walitti bu'iinsa namootaaf namoota gidduutti akkasumas immoo balaa tiraafikaa baay'eef saaxilaa jira. Kunis immoo kan taasisaa jiru qaamni lama waliigaltee godhuudhaan dhimma kana raawwachaa jiru kan jedhu yaada namarraa fudhanneerra. Namooti yaada kana nuu kennaa turan konkolaachistoonnii fi warri tiraafikaa warri seera kabachiisan waan waliigalaniif eenyutti iyyannaa kan jedhu yaada kana namooti nuu kennaa turanii. Kanaaf qaamni dhimma kana ilaalu dhimmi kun ilaallatu dhimma kanarratti akka xiinxala godhee naannoo sana haala jiru ilaalu kun naannoo hundumaa irratti illee kan mul'atu waan ta'eef akkasumarraan gaaffii keenya dhiyeessina. Yaada biraan daawwataan keenya tokko yaada nu dhiyeesse dhimma inshuraansii wajjin wal qabate konkolaataan tokko galagalee namichi konkolaachaa ture sun hin mallatteessin yoo deeme yookaan yoo hin mallatteessuudhaaf baate inshuraansiin hin kaffalamoo hin kaffaluu kan jedhu yaada daawwataan keenya tokko akkasuma nu gaafatee jira. Kanaa wajjin wal qabatee deebiin jiru namichi sun haala kam keessa yoo jiraatu konkolaachaan suni miidhaan irra isaa ga'u deebii kennuu mallatteessuu isaa baatu haa deemus garuu namni bakka sana jiru battalumatti otoo sa'aatiin hin darbiin abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a gargaaraa ta'uu danda'a tiraafika poolisii naannoo sana jiru waameetu pilaanii kaasee qaama dhimmisaa laallatuuf yoo barreesse inshuraansiif yoo barreesse inshuraansiin seera kanarratti hundaa'ee kaffaluu danda'a. Kun seera jirudha waan ta'eef haala kanatti nu hubadhaa. Egaa yaada daawwattoota keenyarraa ammas yoo jennu akkasumas yaadota hafan ni jiru torbee ittaanutti kan itti kaasnu ta'a. Egaa guyyaa irraa sagantaa dhimma itti fayyadamtoota daandii wajjin wal qabate lafoo deemtotaa wajjin kan wal qabate irratti ammas of eeggannoowwan akkamii gochuu qabu namni lafa deemu tokko lafoo deemtonni of eeggannoowwan akkamii gochuu qabu kan jedhu irratti yaada kaasnee waliin mari'anna. Qabxiiwwan murteessoo ta'e yoo qabxiiwwan armaan gadii kana hordofne maybe balaa tiraafikaa nutti dhufuu danda'u kan nama biraarra ga'uu danda'u hambisuu waan dandeenyuuf namni kamillee namni daandii irra deemu dhimma kana xiyyeeffannoodhaan akka hordofu asumarraan affeerraa koonan dhiyeessa. Of eeggannoowwan akkamii gochuu qabnu yommuu daandii irra deemnu kan jedhu sagantaan kun akkuma beekamu kanaan duratti sagantaan kun darbee ture. Haa ta'u malee dhimmichi kun dhimma murteessaadha. Sagantaa kun irra nuuf haa deebi'u jedhamee namoota adda addaa yaada waan kaasaa turaniif har'as irra deebinee yaada kanatti daddaballeetu kaasaa irra waan ta'eef akka nu hordoftan isin gaafanna. Egaa namni tokko daandiin kan ijaaramte nama hundumaa fi itti fayyadamtoota daandii hundumaa fi konkolaataafis hojjetamteerti akkasumas namoota lafoo deemtotaaf illee hojjetamteerti. Lafoo deemtonni yommuu daandii irra deeman of eeggannoowwan akkamii godhachuu qabu yookaan mirgi isaanii isa kamii daandii isa kamirra deemuu qabu kan jedhu qabxii tokko hin kaasna jechuudha. Inni jalqabaa daandii guddaa konkolaataan irra deemu tokko qaxxaamuruudhaaf namni akkamitti qaxxaamuruu qaba kan jedhu ilaalla. Yeroo hunda haala kanaan daandii lafoo deemtotaadhaaf taa'e sanarratti isa walakkaasaa haala kanaan ce'uu qaba jechuudha namni tokko. Fakkeenyaaf namoota adda addaa rakkoo isaan irratti dhufuu malu tilmaamuu dadhabuudhaan
zabraa kan jennu kun daandiin lafa deemtotaaf qophaa'e kun otoo isaan cinaa jiru haala kanaan daandii sana dhiisanii karaa biraatiin ce'uudhaaf yaalii gochuun ni jira. Yommuu sana balaan isaan irra ga'uu danda'a waan ta'eef amaleeffannaa akkasiirraa yoo of eegganne balaa tiraafikaa xiqqeessuu hin dandeenye ofirraas qaama biraarraas ittisuu hin dandeenye waan ta'eef haala kanaan haga danda'ametti daandii qaxxaamuruudhaaf kan lafa deemtotaaf haala kanaan taa'e sana fayyadamnee ce'uu qabna bakka inni jirutti yoo danda'ame jechuudha. Sana gochuu qabna jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Inni biraan mallattoo ibsaa tiraafikaa lafa deemtotaaf qophaa'e sana eeggachuu qabna jechuudha. Egaa akkuma beeknu ibsaan tiraafikaa bakka lamatti qoodamee ilaalama. Tokko kan konkolaataati, inni lammaffaan immoo kan lafa deemtotaati. Haaluma kanaan ijaan laalee namni adda baafachuu yoo barbaade yommuu ibsaan tiraafikaa kan warra lafa deemtotaa sun mallattoo namaa qaba. Inni sun immoo mallattoodhuma akka geengoo ta'een jira. Kanaaf inni mallattoo akka geengoodhaan jiru sun kan konkolaataati. Inni mallattoo namaatiin jiru sun immoo ibsaa tiraafikaa namaati jechuudha. Kanaaf ibsaan tiraafikaa yeroodhuma kamillee fakkeenyaaf kan namaati amma kan ilaalaa jirru ibsaa tiraafikaa mallattoo namaa qabu sana diimaan osoo ifee jiru yommuu diimaan namaaf ifee jiru sana kan konkolaataa immoo magariisa ifee jira jechuudha. Diimaan dhorkuudha. Magariisi immoo eeyyamuudha jechuudha. Yommuu namaaf diimaa ibsu konkolaataaf immoo magariisa ibsee heeyyamee jira jechuudha. Kanaaf mallattoo namaa kan ta'e ibsaa tiraafikaa mallattoo namaa kan ta'e sana diimaa sana otoo diimaa ifee jiru ce'uudhaaf yaaluun yeroo sana immoo konkolaattota heeyyama argatanii yaa'aa jiran wajjin wal rukutuu yookaan isaaniif balaa sanaaf saaxilamu waan ta'eef namni kamillee kana baruu qaba. Iddoo baay'eetti bakka ibsaan tiraafikaa jirutti of eeggannoowwan akkasii godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Ibsaan tiraafikaa mallattoo namaa diimaan sun ifee jira yoo ta'e haga mallattoon ibsaa tiraafikaa kan namaa sun diimaan sun gara magariisaatti jijjiiramutti dhaabbannee obsaan eegganneetu yommuu kan namaa sun magariisa ifu sana kan konkolaataa immoo diimaa ibsee dhaabsisa waan ta'eef yeroo san haala sanaan daandii keenya qaxxaamuruu qabna jechuudha. Egaa ibsaan tiraafikaa kan namaa sun haala adda addaatiin dhiyaatti. Yeroo baay'ee al tokko tokko mallattoo namaa magariisa ta'etu lakkoofsaan ni ta'a. Fakkeenyaaf lakkoofsi maybii 60 irraa jalqabee gadi yoo lakkaa'e magariisi sun 60 irraa gadi jalqabee gadi yommuu lakkaa'aa dhufu gaafa dhufee duwwaa ta'u immoo garamitti jijjiirama gara diimaatti jijjiiramuu danda'a waan ta'eef akkasumas lakkoofsa sana ilaallannee illee ce'uu hin dandeenya. Al tokko tokko immoo haala kanaan mallattoo dhaabsisuu jedhamu mallattoo diimaa yookaan mallattoo diimaa akkasiitiin dhaabsisuu illee hin danda'amu waan ta'eef namooti kana ilaalaniitu of eeggannoo godhachuu qabu jechuudha. Akkaataan dhaabbii isaanii ibsaan tiraafikaa kan namaa fi kan konkolaataa kan namaa qaxxaamura kallattii namni ittiin qaxxaamurutti galagalee dhaabbata. Kan konkolaataa garuu faallaa kallattii sarara konkolaataan deemurraan dhaabbata waan ta'eef haala kanaan namni hundumtuu mirgaaf dirqama itti fayyadama daandii isaa baruu qaba. Yoo kana bare balaa tiraafikaa ofirraa hambisuu hin danda'a jechuudha. Egaa kun hagammaatti kan dubbanne daandii qaxxaamuruudhaaf namni of eeggannoo akkamii gochuu kan qabudha kan ilaalle. Inni biraan kallattii konkolaataan deemu irratti yeroo baay'ee namooti hin deemu yookaan gara fuulduraatti yookaan gara booddeetti hin deemu. Yommuu sana daandii konkolaataadhaan ala daandii konkolaataa cinaatti daandiin lafoo deemtotaaf qophaa'e ni jira waan ta'eef isa fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Isa fayyadamuu qabna jechuudha. Haala kanaan haaluma asirratti arginu kanaan isa fayyadamuu ni qabna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yoo ilaalle namooti kun daandii isaaniif qophaa'e eeggataniitu socho'aa jiru. Kana keessatti kallattii adda addaatiin konkolaataan waan dhufuuf of eeggannoodhaan obsaan eeggatanii tartiiba isaanii eeggatanii qaxxaamuruun illee yommuu isaan irra jiru sana haala sanaan daandii qaxxaamuruu hin danda'u jechuudha waan ta'eef gidduu konkolaataa galanii deemuun iddoo akkasiitti balaaf nama saaxila waan ta'eef namooti yommuu daandii qaxxaamuranis yookaan akkasumas yommuu qarqara daandii deeman daandii isaaniif hojjetame sana ilaallatanii haala sanaan ce'uu qaxxaamuruu yookaan deemuu qabu jechuudha. Haala kanaan daandiin kun fakkeenyaaf yoo ilaalle daandiin konkolaataa haala kanaan ni jirti. Daandiin immoo akkasuma lafa deemtota haala kanaan mijatee jira waan ta'eef namooti
inni kan isaanii daandiin isaanii isa kami inni kan konkolaataa immoo isa kami jedhanii adda baafachuun ofii adda baafachuun duwwaallee miti maatii isaanii hiriyoota isaanii barsiisuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti yoo ilaalle daandiin kan konkolaataa illee ni jira kan lafoo deemtotaa illee ni jira haa ta'u malee namooti kellas ta'uudhaan yookaan maal dhibdeedhaan kan ka'e konkolaataa gidduu deemu daandii isaanii dhiisuudhaan konkolaataa gidduu deemu haala kanaan konkolaataa gidduu deemu kun balaaf nama saaxila. Yeroo baay'ee namooti waa dursanii tilmaamuu dhabu balaa dursanii tilmaamuu dhabuudhaan erga balaan isaan irraa ga'ee booddeedha kan waa baratanii akkana ta'uu hin qabu dursanii balaa tilmaamuudhaan balaa dhorkuun ni danda'ama jechuudhaan kun namoota hubannoo akkasii qabaatan ofii duwwaaf otoo hin taane maatii isaanii daa'imman isaanii barsiisuu haala itti fayyadama daandii kana barsiisuun dirqama jechuudha. Egaa al tokko tokko daandiiwwan biyya keenya keessa keessumattuu kutaa biyyaa keessatti yoo ilaaltanii daandii qarqara daandii lafoo deemtotaaf qophaa'e hin jiru. Daandii oolumaa gala idduma tokkotti qophaa'etu jira waan ta'eef yeroo sana akkamitti daandii kana fayyadamuu qabnaa kan jedhu namooti gaaffii gaafachuu ni danda'ama. Yommuu sanas haala ittiin konkolaataa balaa konkolaataa irraa ittiin of eegan ni jira. Yommuu kana immoo maal kan gochuu qabnu faallaa konkolaataatti kan deemuu qabnu. Fakkeenyaaf konkolaataan kun akkana deemti yoo taate namni kallattii konkolaataan deemurra deemu suni fuulaa fuulatti konkolaataa ilaalaa faallaa konkolaataatti deemuu kan qabu. Fakkeenyaaf asirraan akkana deemaa jira yoo ta'e konkolaataan immoo asina cinaan akkas deemaa jira yoo ta'e balaa konkolaataa meebiin irra ga'uu danda'u karaa booddee kootiin kan dhufu sana ilaalladhee ofirraa dhorkuu hin danda'u waan ta'eef bakkoota daandiin kan namaas kan konkolaataas tokko qofa ta'etti faallaa konkolaataatti faallaa daandii konkolaataan deemu irratti kallattii konkolaataan deemu faallaa isaatiin fuulaa fuulatti konkolaataa fuula keenya duraa socho'aa jiru ilaallachaa itti deemuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti akkuma arginu namni dubartiin gama kanarraa jirtu suni kallattiin konkolaataan deemaa jiru gara fuulduraatti deemaa jirti. Garuu isheen hubattuun tokko garuu gama kanaan dhiistee kallattii gamaatiin deemteetu fuulaa fuulatti konkolaataa eeggachaa deemti jechuudha. Kana wajjin wal qabatee akkuma biyyaatti magaalli fakkeenya taatee akkammaatti miidiyaa adda addaatti namoota adda addaa biratti kaafamtu ni jirti. Kun magaalaa Ambooti. Magaalli Amboo kun sararri namni ittiin deemuu fi konkolaataan ittiin deemu haala sirna isaa eeggateen jedhameetu yaadama, jedhameetu haasa'ama. Egaa kun iddoo adda addaatti biyyoota adda addaa irratti fakkeenya ta'eetu kaa'aara. Haala qabatamaa amma jiruun garuu magaalli Amboo maal fakkaatti kan jedhu meebii warri dhimmi kun ilaallatu warri geejjibaa yookaan warri tiraafikaa naannoo sanaa madaaluun ni danda'ama jechuudha. Ani gorsan qabu fakkeenyummaa bulchiinsi magaalaa Amboo kan naannoo Amboo uummanni Amboo barachuudhaan hubachuudhaan itti fayyadama daandii hubannoo gaarii argachuudhaaf itti fayyadamaa ture fakkeenya ta'e sana fakkeenyummaa keessan qabadhaati. Ammas fakkeenyummaan keessan sun achitti hafuu otoo hin ta'in achillee dhabamuu otoo hin ta'in biyyoota biraa naannoo biraattillee babal'achuu qaba kan jedhu yaada koon isinii kenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan bakka daandiin tokko duwwaa ta'etti haala kanaan fayyadamuun dirqama ta'a jechuudha. Kabiraan egaa faallaa konkolaataatiin yommuu deemnu kabiraan wanta of eeggachuu qabnu fakkeenyaaf akkana deemaatiin jira konkolaataan immoo fuula koo dura gara kallattii faallaa kootiin deemaa jira yoo ta'e cinaa konkolaataarraa fageenya ni qabu fageenya ga'aa ta'uu qaba jechuudha. Isas fageenya koo eeggadha maaliif daandiin kun daandii tokkodha. Namnis kan fayyadamu konkolaataanis kan fayyadamu daanduma kana waan ta'eef cinaa konkolaataaf cinaa namaa kan jiru gidduu ispeesiin sun bakki ga'aa ta'e jiraachuu qaba jechuudha. Maaliif wanta adda addaarraa kan ka'e walitti bu'iinsa wayii ni jira waan ta'eef jiraachuu mudachuu mala waan ta'eef namni kamiyyuu yookaan yommuu daandii akkasii fayyadamu fuulaa fuulatti akkuma konkolaataarraa of eegaa deemu akkasumas cinaa konkolaataarraa fagaateetu eeggannoo godhaa deemuu qaba jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Baadiyyaa keessatti bakka tokkotti immoo arginu daandii itti fayyadama daandii keenya baay'ee gad bu'aadha. Haalli horiinis namnis kallattii sarara ittiin deeman illee eeggachuun waan akkasii hin jiru keessumattuu baadiyyaa yookaan naannoo Oromiyaa keessa immoo gad buunee ilaallu. Kanaaf geejjiba naannoo sanaa dhimma kanarratti hojii guddaa hojjechuutu irraa eegama jechuudha. Asitti yoo ilaalle horiin ni jira, gaariin ni jira, konkolaataan ni jira, namni lafoo deemtuun ni jiru kun hundumtuu egaati daandii tokko fayyadama jechuudha.
Akka qorannoowwan adda addaa agarsiisanitti balaa tiraafikaa keessaa parsentaan 95 namaan kan ga'u jechuudha. Namni kun jechuun warra konkolaachisan fakkeenyaaf asirratti yoo ilaalle ta'e maashiniiwwan daandiirra socho'an kun ni jiru, akkasumas horiin daandiirra deeman kun ni jiru, konkolaataan daandiirra deemu kun hundumtuu ni jiru. Kana hunduma kan to'atu eenyudha? Nama jechuudha. Kanaaf namumatu seera kanallee kabachiisuu danda'a. Naannoo kanatti namni jalqaba hubannoo mataas argachuu qaba. Haala kanaan daandii fayyadamuu jechuun balaaf saaxilamaadha waan ta'eef konkolaachistoonnis horii oofanis warri miillaan deemanis asirratti of eeggannoo hojii hubannoo immoo uumuun qaama geejjibaarraa baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef akkaataa barbaachisuun harka keenya gama bitaatiin qabanneetu balaa tiraafikaa balaa konkolaataa irraa of eeggannee haala itti deemuun danda'amu hawaasni kun hubachuudhaan balaarraa of eeggachuun qaba jechuudha. Inni biraan walgahii daandii irratti yeroo baay'ee namooti kallattii adda addaatiin konkolaataan waan dhufuuf kallattii afraniin konkolaataan sochii konkolaataa jira waan ta'eef kallattii hundumaan eeggannoo gochuudhaan qaxxaamuruun barbaachisaadha jechuudha. Addabaabaayii yookaan iddoo akkasii qaxxaamura daandii masqalanyaa isa jennu irratti konkolaataan kallattii hundumaan dhufa waan ta'eef achirratti dhaabbannee konkolaataan akkuma dhaabbatee ilaallatee bitaa mirga isaa ilaallatee ce'u namni illee yommuu akkasii iddoo akkasii bakka ga'u yommuu ga'u bitaa mirga isaa boodaaf fuuldura isaa ilaallateetu of eeggannoodhaan ce'uu qaba jechuudha. Akkuma sila kaasnetti inni biraan sarara miillaan deemtota irraa qaxxaamuruuf mallattoo ibsaa tiraafikaa bakka inni jirutti jechuudha. Bakka ibsaan tiraafikaa jirutti haala kanaan mallattoo ibsaa tiraafikaa kana eeggatee ce'uu qaba jechuudha. Akkuma sila kaasnetti ibsaan tiraafikaa mallattoo namaa qabdu yommuu magariisa taatu akka nuti ceenuudhaaf nu eeyyamte yommuu isheen immoo diimaa taatu immoo lafa deemtonni haga isheen magariisatti jijjiiramtutti obsaan dhaabbatanii eeggatu jechuudha. Eeggatanii ce'uu qaba jechuudha. Al tokko tokko lakkoofsaan ibsaa fakkeenyaaf magariisa ta'ee lakkoofsa magariisaan fakkeenyaaf asirratti akka arginutti 27 jedha. Sakandii 27 tafe jechuudha. Namni sun daandii qaxxaamuree ce'uudhaaf yookaan konkolaataan gadhiifamuudhaaf sakandii 27tu hafe jechuudha. Karaa biraatiin immoo diimaa ibsee akkasumas diimaadhaan 27 sana yoo barreessu haga sakandiin 27 dhumutti konkolaataan yaa'aa jira waan ta'eef daandii kana qaxxaamuruun ce'uun dhorkaadha kan jedhu erga akkasii dabarsaa. Al tokko tokko immoo mallattoo harkaa akkasumas fakkeenyaaf akkanatti dhaabbateetu mallattoo lakkoofsa 12 jedha. Ammas kunis maal kan agarsiisu sakandii 12 haga ta'utti obsaan eegaa sana booddee konkolaataan hin dhorkama isin immoo ce'uu dandeessu kan jedhu erga akkasii qaba jechuudha. Kanaaf namni kamillee magaala keessa naannoo ibsaan teekinooloojiin akkasii babal'achaa jirutti baree maatii isaa barsiifatee daandii kan haala kanaan itti fayyadamuu yoo danda'e ofiisaas lammii biraas maatii isaas balaa tiraafikaa hambisuu ni danda'ama jechuudha. Al tokko tokko qaxxaamura daandiif mallattoo kan jennu sun zabraa kan jennu sun yeroo baay'ee hin argamu hin jiru ta'a baadiyyaa keessatti. Kanaaf yeroo san tilmaamuu danda'uu qabna. Osoo hin ce'in dura sochii tiraafikaa sochii konkolaataa sana tilmaamuu fagootti tilmaamuu qabna. Tilmaamnee yeroo banaa ce'uudhaaf nu madaalu sana eeggannee ce'uu qabna. Namoonni tokko tokko ariitiidhaan fiiganii ce'uudhaaf yaalii godhu. Akkuma namooti fiiganii ce'uudhaaf yaalii godhan konkolaataan immoo fiigee sanarra balaa geessuu danda'u illee ni jira. Namoonni tokko tokko immoo ofii fiiguu danda'u akkasumas namni immoo isaan ilaalle daandiitti galee immoo miidhaan adda addaa irra ga'uu danda'a waan ta'eef yommuu daandii ce'uudhaaf qaxxaamuruudhaaf jennu yoo naannoo sanatti zabraan illee hin jiru ta'e illee wanti gochuu qabnu haga deemsa keenya ce'uudhaa keenyaaf kan madaalu daandii sochii tiraafikaa sochii konkolaataa banaa argannutti obsaan dhaabbannee eeggannee sana booddee yommuu banaa ce'uudhaaf akka nu dandeessisu argannu yeroo sana ce'uu qabna jechuudha. Inni biraan dhugaatii adda addaa namooti alkoolii sammuu namaa doochu yookaan vaalaansii isaanii akka hin eegganne godhu dhuganiitu yeroo baay'ee daandiirra deemu. Yommuu daandiirra deeman sana miirri isaanii hundumtuu to'annoo isaaniitiin ala waan ta'eef akkasumas al tokko tokkollee daandii irratti kufuullee danda'u waan ta'eef namoota akkasiirra balaan tiraafikaa ga'uu danda'a waan ta'eef yoo dhugan hin konkolaachisinaa jedha. Namoota konkolaachisan akkasumas namooti yoo dhugan illee daandiitti ba'anii daandii konkolaataan irra socho'urra deemuudhaaf yaalii gochuun balaa konkolaataaf nama saaxila jechuudha. Egaa osoo danda'amee alkoolii haga namni vaalaansii ofii dhabanii akkana daandii irratti kufanitti yookaan immoo of to'achuu dadhabanitti illee
alkoolii dhuguun barbaachisaa miti. Dhuganii immoo daandii konkolaataan irra socho'u irratti immoo deemuun balaa konkolaataaf nama saaxilti waan ta'eef asirratti of eeggannoon barbaachisaadha. Kabiraan daandii qaxxaamuruuf yeroo hunda jalqaba bitaa keenya ilaalla. Itti aanee immoo mirgaa keenya ilaallee ammas bitaa keenya ilaalleetu ceena jechuudha. Maaliif kana goon daandii yommuu qaxxaamurru jalqaba bitaa ilaaluun kan durraa barbaachise fuula keenya duratti konkolaataan gara bitaa keenyaatti deeman ni jiru akkasumas gara mirgaa keenyaatti immoo kan deeman ni jiru. Bitaa keenyarraa ka'anii gara mirgaa keenyaatti akkasumas mirgaa keenyarraa immoo gara bitaatti kan deeman ni jiru. Dursa kan nutti dhiyaatee darbu isa kamidha? Mirga keenyarraatii gara bitaa keenyaatti kan ce'udha jechuudha. Bitaa keenyarraatii gara mirgaa keenyaatti konkolaataan deemu suni kan qaxxaamuru suni nutti dhiyoo jira waan ta'eef jalqaba bitaa keenya ilaallannaa konkolaataa gara bitaa keenyaatti gara mirgaatti qaxxaamuruuf dhufaa jiru yoo jiraate inni nutti aanee jira waan ta'eef isa ilaallannaa. Itti aanee immoo mirgarraatii gama bitaatti immoo kan ce'an konkolaataan immoo itti aanee gama keessaan jiru waan ta'eef isa ilaallanneetu haala sanaan haala of eeggannoo qabuun daandii qaxxaamuruu qabna jechuudha. Kana wajjin wal qabate yeroo hunda gaafa daandii qaxxaamurru arguuf argamuu keenya mirkaneeffachuu qabna. Eenyu wajjin? Konkolaachistoota wajjin jechuudha. Ija keenyaan konkolaataa wajjin wallaalleetu konkolaataa konkolaachisaa sana eeyyamsiisuu qabna jechuudha. Konkolaachisaan sun ijaan yoo ilaale innis yoo nu ilaale wal hubannee akka nuti eenyu haa ce'u kan jedhu dursa walii kennina jechuudha waan ta'eef arguuf argamuu keenya mirkaneeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan ijaan wallaaluu fi wal heeyyamsiisuu qabna jechuudha. Inni biraan konkolaataan al tokko namooti konkolaataa irratti hirkataniitu konkolaataan nuu dhaaba jedhaniitu kallattii isaaniitiin ala walakkaa daandii deemu. Sana gochuun sirrii miti. Maaliif konkolaachistoonni naamusa adda addaa qabu. Namni naamusa konkolaachisaan naamusa badaa qabu ni jira. Kan naamusa gaarii qabu ni jira. Isa duwwaallee miti dandeettii adda addaallee qabu. Dandeettii bakka barbaadanitti dhaabanii nama dabarsuullee kan qabanis kan hin qabnes hin jiru. Konkolaachisaa baay'ee keessa konkolaachistoota amala adda addaa qabantu jiru waan ta'eef konkolaachisaa irratti hirkachuun barbaachisaa miti. Isa duwwaallee miti. Konkolaataan baay'een daandiirra deemu kun rakkoo teeknikaa baay'ee qaba. Bakka barbaadametti dhaabamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef konkolaachisaa irratti yookaan konkolaataa irratti hirkannee kallattii keenyaan ala of eeggannoodhaan ala daandii ce'uudhaaf yaalii gochuun baay'ee balaaf nama saaxila. Yeroo baay'ee magaalaa keessatti wanti hubatamu tokko namooti horii daandii irra deemu yoo argan baay'ee irraa of eeggatu, baay'ee irraa fagaatu, baay'ee irraa baqatu. Konkolaataa garuu hin baqatan. Kun rakkoo hubannooti. Horii sanallee namni akka barbaade to'atee daandii irraa gorsisuu hin danda'a. Konkolaataa garuu teeknikaa konkolaataa rakkoo qabaatu sana bakka barbaadetti dhaabnee namarraa hambisuu, balaarraa hambisuu hin dandeenyu waan ta'eef konkolaataan to'annoo keenya ala ta'uu danda'a waan ta'eef konkolaataa irra baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas dukkana keessas yommuu ceenu uffata mul'atu kan calaqqisu uffachuu qabna jechuudha. Maaliif konkolaachistootatti akka mul'annuuf jechuudha. Mul'achuu keenya mirkaneeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf namni halkan bakka ibsaan hin jirretti keessumattuu baadiyyaatti yommuu daandii ceenu uffata konkolaachistootatti mul'atu kan calaqqisu uffannee ce'uu qabna jedha. Kun saayinsii geejjibaati waan ta'eef haga danda'ametti akkana gochuu qabna. Yoo hin danda'amu ta'e immoo ibsaa baatirii harkaallee qabannee ittiin daandii ce'uu qabna jechuudha. Keessumaa odeeffannoo waan qabutti Finfinnee keessatti yeroo darbe namoota daandii qulqulleessan barii ganama naannoo sa'aatii 11tti ka'anii ji'ootuma murtaa'e duradha. Dubartiin wayii utuu daandii qulqulleessuudhaaf ba'aa jirtu balaa tiraafikaa kanaan rukutamtee akka duute odeeffannoon qaba. Kun hin mul'anne uffata normaal ta'e uffata namatti hin mul'anne uffatee turte sa'aatiin isaa ganama dukkana. Kanaaf keessumaa warri daandii qulqulleessan of eeggannoo akkasii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Uffata akkanatti calaqqisu uffannee halkan keessumattuu barii yommuu baanu sana haala sanaan of eeggannoo akkasii gochuu qabna. Baadiyyaa keessatti immoo bakka adda addaatti yeroo baay'ee daandii yommuu qaxxaamurru bakka ibsaan hin jirretti ibsaa yookaan baatirii harkaa qabannee daandii ce'uu qabna jechuudha. Haala kanaan konkolaachisaan daandii sanarra deemu fagootti nu argee of eeggannoo akeekkachiisa nuu kennullee akka danda'uuf haala kanaan of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Inni biraan daandii qaxxaamuruudhaaf yeroo baay'ee namooti baha adda addaa kanatti baatanii akkasumas yookaan immoo xilaawii qabatanii yommuu deeman
dhageettii naannoo isaaniirraa baay'ee daangeffama waan ta'eef akka akkas hin taane akkasitti haala kanaan daandii ce'uudhaaf baay'ee of eeggannoon barbaachisaadha. Utuu daandii hin ce'in dura naannoo keenya mirkaneeffachuun bitaa mirga keenya konkolaataan socho'aa jiru jiraachuu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan sammuu keenya yookaan gurra keenya naannoo keenyarra daangessinee daandii ce'uudhaaf yommuu yaalii goonu balaaf nu saaxila jechuudha. Akkasumas al tokko tokko konkolaataan daandii qarqara dhaabbate otoo jiru daandii qarqara dhaabbate otoo jiru konkolaataan biraan immoo cinaa isaatiin itti dabalamee daandii sana otoo darbaa jiru konkolaataa sana jala dhokannee darbuudhaaf yaalii gochuun konkolaataan biraan immoo itti dabalamee ce'uudhaaf jiru kun yookaan darbuudhaaf jiru nu rukutuu danda'a waan ta'eef yommuu konkolaataa daandii bira dhaabbate sana jala gorree ce'uudhaaf kaanu konkolaataan biraan itti dabalamee dhufuu dhiisuu isaa mirkaneeffannee of eeggannee fagootti ilaalleetu ce'uu qabna jechuudha. Yoo akkas ta'e yeroo baay'ee namooti sababa kanaaf balaaf saaxilamanii lubbuun isaanii darbe baay'een isaanii hin jiru waan ta'eef konkolaataa daandii bira dhaabbatee jalatti da'oo ta'anii of eeggannoo malee akkasumas konkolaataa biraa dhufaa jiraachuu isaa otoo hin laallatiin ce'uudhaaf yaalii gochuun sun balaa akkasumas balaa tiraafikaatiif nama saaxila jechuudha. Keessumattuu al tokko tokko akkasumas naannoo dhaabbii konkolaataa irratti rakkoon akkasii nama mudatti eeggachuun barbaachisaadha. Inni biraan daandii qaxxaamuruuf namni kamillee qaamota miiraasaa itti fayyadamuu qaba jechuudha. Qaamota miiraasaa itti fayyadamuu qaba daandii qaxxaamuruudhaaf. Asirratti akkuma arginutti namooti baay'een gurra isaaniitti eerfoonii godhatu, asii moobaayilii ilaallatu, garuu daandii walakkaa irra deemu. Yommuu sana iji isaanii moobaayilii irra jirti, gurri isaanii immoo eerfooniin gurra isaanii irra jirti. Kanaaf qaamni miiraa isaanii kan naannoo isaanii isaan ittiin to'atan waan biraatiin qabamee jira jechuudha. Haala kanaan daandii ce'uun barbaachisaa miti balaaf nama saaxila. Yeroo kamillee yommuu daandii qaxxaamurru qaama miiraa keenya properly sirnaan fayyadamuu qabna jechuudha. Gurra keenya, ija keenya sirnaan fayyadamuu yaada keenya yookaan qalbii keenya jarreen kana of eeggannoodhaaf itti fayyadamuu qabna jechuudhaan. Garuu haala kana ta'uu dhabuudhaan obsa dhabuudhaan yeroo baay'ee wantoota xixiqqootti qabamne moobaayilii irratti qabamne waan adda addaatti qabamne haala kanaan daandii ce'uu jechuun balaaf of saaxiluu jechuudha. Balaan erga ga'e booddee erga lafeen namaa cabe booddee erga du'anii booddee deebisanii hin ka'an waan ta'eef yeroo kamillee daandii konkolaataa irratti yommuu deemnu of eeggannoowwan akkasii gochuu qabna jechuudha. Daa'immaniif of eeggannoo gochuu qabna. Daa'imman gargaaruu qabna, barsiisuu qabna. Yeroo hunda gargaaruu illee miti. Akkamitti akka isaan daandii fayyadamuu qaban barsiisuu qabna jechuudha daa'imman. Akkamitti akka isaan daandii qaxxaamuruu qaban hin barsiisna jechuudha. Yommuu ceesisnu immoo daandii daa'imman keenya harkaa hin qabne daa'imman duwwaa miti namoota gurguddaallee gargaarreetu daandii ceesisuu qabna. Keessumattuu daa'imman barattoota goda jiran sana akkamitti daandii fayyadamuu akka isaan danda'an warraan keenya ta'an daa'imman keenya barsiifachuu jechuun daa'imman keenya balaarraa hambisuu yookaan balaarraa eeguu jechuudha waan ta'eef haala kanaan daa'imman keenya illee gargaaruu qabna jechuudha. Kan biraa yeroo baay'ee daa'imman daandii konkolaataa irratti kubbaa taphatan ni jiru. Isaan illee akka isaan sana hin gooneef hin gorsinee dhorkinee to'achuu qabna jechuudha. Daa'imman wajjin wal qabatee yeroo baay'ee konkolaachistoonni daandii bahuudhaaf yommuu jedhan ganama konkolaataa isaanii sirrii sakatta'achuu qabu. Fakkeenyaaf asirratti yoo argine yoo ta'e daa'imni xiqqaan konkolaataa jala galtee haala kanaan meebii taphaaf jettee jala galuu dandeessi waan ta'eef konkolaachisaan ganama ka'eetu otoo konkolaataa isaan sakatta'een calliseetuma ka'ee gabbinaa keessa galee konkolaataa kana sochoosuu jechuun daa'ima isaarratti murteessee ajjeesuu jechuudha waan ta'eef daa'ima ofiitiif of eeggannaa guddaan gochuun konkolaataa ofii gad jedhanii daa'ima isaa ta'u nama biraa wanti biraan jala jiraate ilaaluu sakatta'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Egaa jarreen kun maaliif sirnaan hojiirra oolchuu dhabamanii kan jedhu kan yaada gabaabduu kaasna. Maaliif hubannoo dhabe hawaasni keenya kun maaliif hojiirra oolmaansaa maaliif baay'ee gadi bu'aa ta'e maaliif balaan tiraafikaa kun baay'ate kan jedhu. Inni tokko rakkoo hubannooti. Rakkoo hubannoo hawaasa keenya qabudha. Itti fayyadamtooti daandii rakkoo hubannoo hin qabu. Lafa deemtotas ta'uu danda'a. Akkasumas warreen horii oofanii daandiirra fayyadaman akkasumas immoo warri saayikilii fayyadaman kanneen kun rakkoo hubannoo qabu. Rakkoo hubannoo kanarratti immoo hojjechuu kan qabu qaamni dhimmisaa ilaallatu kamillee ogeessis haa ta'u kanneen akka bulchiinsa tiraafikaa akkasumas geejjibaa dhimma kanarratti hojjechuu fi rakkoo hojii hubannoo kanarratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha.
Inni biraan rakkoo naamusaati. Amma fakkeenyaaf daandii kanatti yoo ilaalle daandiin kun daandii konkolaataadhaafis akkasumas warra lafa deemtotaaf illee qophaa'ee jirudha. Haa ta'u malee konkolaattonni tokko tokko rakkoo naamusaatiin yookaan rakkoo maal dhibdeetiin kan ka'e bakka namni irra deemu sanarra deemanii konkolaataa paarkii godhanii deemu. Yeroo baay'ee waan akkasii kan mul'atu. Namooti konkolaataa mootummaa koodii 4 illee haa ta'u maybe taayitaa isaanii intinaachuudhaan fayyadamuudhaan ta'uu danda'a. Haala kanaan dhaabanii deemu. Kun sirrii miti. Kanaaf qaamni kamiyyuu keessumaa namooti seera kabachiisan ofii isaanii jalqaba seera kabajaniitu namooti biraa yookaan itti fayyadamtooti biraallee akka seera kabajaniif dirqisiisuun barbaachisaadha waan ta'eef rakkoo naamusaa akkasii kana hambisuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti konkolaataan arginu kun konkolaataa bakka dhaabbiin dhorkaa ta'e kan dhaabbatee jirudha. Siyyuu akkaataan dhaabbiin isaallee sirrii miti. Daandiirraati akka seerri jedhutti daandiirraati yookaan qarqara daandiirraati seentii 40 fagaatee dhaabbachuu qaba jedha. Kana haala daandii walakkaa dhaabuun dhorkaadha jedha seerri. Seera kana immoo hojiirra kan oolchu tiraafikiidha. Asirratti immoo yommuu ilaallu konkolaataan kun konkolaataa to'attoota geejjibaa to'attoota tiraafikiiti. Ofiisaa garuu seera kabajaa hin jiru. Rakkoon to'attoota wajjin wal qabatee jirullee akka saayinsiiwwan geejjibaa kun sirnaan hojiirra hin oolleef dhiibbaa mataasaa hin qaba jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti yoo ilaalle itti fayyadama ibsaa tiraafikaa keenyaa yoo ilaalle ibsaan tiraafikaa diimaan ifee jira. Haa ta'u malee konkolaataan kun kan dhaabbachuu qabdu silaa sarara zabraa fuuldura jiru kana utoo hirra ejjetiin dhaabbachuu qaba ture. Haa ta'u malee konkolaataan ce'anii daandii namooti miillaan ce'an cufanii dhaabbachaa jiru. Iddoo kanatti to'attoonni geejjibaa dhimma kana irratti hojjetanii sirreessuun dirqama isaanii ture. To'attoota geejjibaa duwwaallee otoo hin taane warri konkolaachisan illee dhimma kana baratanii leenji'anii fudhatan waan ta'eef haala kanaan mirga warra lafa deemtotaa dhiibanii haala kanaan daandii fayyadamuu jechuun balaaf namooti daandii isaanii malee kallattii isaanii malee daandii ce'uudhaaf yaalii gochuudhaan balaa tiraafikaaf akka isaan saaxilamaniif balbala bana jechuudha. Inni biraan rakkoo daldalaaf suphaa wajjin wal qabatee daandii lafa deemtotaa irratti heeyyamatu kennama. Heeyyama daldalaa kennama. Haala kanaan kanaaf heeyyamni waan irratti kennameef lafa deemtonni daandiin isaanii waan cufameef maaliif dirqamu daandii konkolaataa fayyadamuudhaaf dirqamu jechuudha. Yeroo sana balaan tiraafikaa isaan irra gahuu danda'a. Kanaaf kanneen akkasii warri heeyyama akkasii kennan kun maalirratti hunda'aniiti balaa tiraafikaa kanaa ittisuu irratti maaliif hin hojjenne maaliif akkanatti godhu kan jedhu sun gaaffiidha. Kanaaf kanneen suphaa wajjin kan wal qabates hin jira. Akkasumas daandiin yeroo baay'ee lafa deemtotaa irratti akkasuma arginu kanatti konkolaataan irratti dhaabbatee jira. Akkasumas mijataa miti. Boolli daandiirra jiru kun illee cufataa miti. Kana baqachuudhaaf jecha namni daandii kanarra deemuudhaaf waan dadhabeef jecha daandii konkolaataa fayyadamuudhaaf dirqama. Yeroo sana immoo balaa tiraafikaaf saaxilama. Namni du'aatiidhaaf saaxilama. Akkasumas cabiinsa lafeetiif akkasumas miidhaa guddaatiif saaxilama waan ta'eef kanarratti qaamni dhimmi isaa ilaallatu otoo hojjetee baay'ee barbaachisaadha, baay'ee murteessaadha kan jedhu yaadan qaba. Akkasumas naannoo adda addaa irratti ijaarsa adda addaa bakka jirutti daandiin lafa deemtota haala kanaan cufamee jira waan ta'eef lafa deemtonni xiyyeeffannoo hin arganne. Kanaaf miidhaa balaa tiraafikaatiif baay'ee saaxilamaa jiru waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaallatu dhimma kanarratti hojjechuu qaban jedha. Egaa dhumarratti yaada ani qabu osoo balaan nu hin dhaabin nuti balaa haa dhaabnu kan jedhu sloogaanii yookaan yaadan dhumarratti kaa'udha. Kana yoo goone seerota amma jennu kana yoo hojiirra oolchine balaa tiraafikaa hambisuun ni danda'ama kan jedhu yaada dhumaa isinii kaa'uun barbaada. Egaa hordoftootaaf daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Sagantaa keenya guyyaa har'aa asirratti xumurreerra. Torbee sagantaa biraatiin deebinee wal agarra. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kana qopheessinee kan isinii dhiyeessine an Dirribaa Haayiluu akkasumas Mubaarak Bashirii wajjin ta'uudhaan sagantaa kana isinii dhiyeessineerra. Torbee sagantaa biraatiin ammoo wal agarrutti. Torbeen kun torbee nagaa, torbee balaa tiraafikaa irraa bilisa nuuf haa ta'u kan jennu hawwii isinii kennina. Ulfaadhaa galatooma.